سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم التان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورينا دفتن أنا وريويل كام التويل كام بغنغان دفتن وربين ورممان إسلاممان أمنتي دانو ربين غرتني كا وندكينا ورمو ولي نؤمي بغنغان دفتن نورو سنين جتشا غم سكنتا كينا تسينا سلامتا كيتان سودان حقا يوف أبون دغتنا إن شاء الله ولله لجمال محمد حق أيوف أبون دعتنا ربنا مكان أباتين أباتي ملكاو أنا بسم الله ربنا هاقول نمني حق أباتين أباتي ملكاي نمني سانين هونغي يشو ربنا هونغي سيني نم حق أبا كانوا برجرانيس كأكرا ديماني اللي حق ربنا ركاي ورغوت ربنا اللي سين لهم دقينا ربنا هاقولو التانسون أمة الدنيا كيستي دراماج ركتشاج إبائن من هيئات بكدد ركوا ددك أبو كرب ركوا باسو يرو دعاء ورتنين دعتنا akka malaayikaan siillee rabbiin fakkaata siyaa godhute du'aa isii gootu. Ufittiin dondoominaa wanni kun nama sanii fi miti ka gootanii fi rabbi rakkataa rakkoo baasii dhamaa kensu dhibamaa fayyisi. Hajamaa hajaa baasii yoo isin jettan fakkaata san rabbi siyaa godhan kana keessaa yookaan rakkataa yookaan hajamaa yookaan dhibamaa wama hajamtaa mire rabbiin hajaatee sii guutaa jechuun dagatina. Inshaallah kanatti aansuudhaan garri itti seennu oduu adda dheertuu bareedduu harkaa qabnaa rabbiraa taate inshaallah oduun gariin ka oduu namni garii irraa rifachaa jirtantu jira. Abshiru. أبشروا إن شاء الله ربي قدت يا ربي جده نما تقول ظلم نيتيوبيا نم تقول تقول نفلون تقول إن شاء الله بإذن الله تعالى ونهندو خراب ريدون ديم تيجو كان أبقرا وديس كينات الديمنا وديس ديما جرو ودو خرا جبتي هندي كيسانو سنة جو بربادني جبتي وكان إجبتي خير الرا أفت يوكان مجرت أكسب إرتراء Jibuutii, Soomaaliyaa biyyoota ollaa kanaa seeqannaa jechuudha. Dhiyoo kana odeessi deemaa jiru akkuma beektanitti The Nation gaazexaan jedhu guyyaa kaleessaa odeessa tokko gadhiise. Odeessi suni akka malee namoota hedduu rifachiiste diinota keenya hedduu isaallee gartee ijoo baasiste jechuudha. Wanni The Nation gadhiise jecha akkaataan gaazexaan sun itti barreessetti nama rifachiistuuf hedduu nama rifachiistu turte. Jechi akka itti barraa'e namni hedduun san fudhataniitti cinqamtana fakkaate. Ijipti Itoophiyaa huute yookaan ammoo marsite isa jedhuun karaa hundaan qolaa itti goote isa jedhu san fudhatee namni garuutti rakkachaa jira jechuudha. Eeyyen akka tattaaffiisiitii fi akkasuma ture dubbiin. Ammoo waan ta'u miti. Akkuma yaadattan asiin dura Asiyaas Afoorqii biyyoota Arabaa kana keessaayyuu Suudi Arabiyaa akkasuma Gibs illee bakkoota adda addaa deemaa ture jechuudha. Waan kan isinii gabaasee ture. Eertiraan Itoophiyaa loluu akka hin dandeenye ifatti himtee jirti. Marfamee jira ammoo Itoophiyaan na dha'uuf na qophaa'ee jirti jettee himachaa turte jechuudha. Isa sanii fi karaa Suudi Arabiyaa dhattee Suudi Arabiyaa fa'aan asabiin si kennaa misoomsi itti fayyadam jetteeni Suudi Arabiyaan godhuu hin dandeenye. Ammoo odeessi The Nation baase karaa Gibsiin walii galuudhaan Gibsi misoomsuudhaan bakka sanitti akka fayyadamtuuf walii galamee jedhamaa jechuudha tokko. Inni lammataa mallee deebi'ee Jibuutiin illee buufata ofii akka Gibsi misoomsitee itti fayyadamtuuf karaa saniinis walii galteen godhama jedhama lama. Inni sadaffaan ammallee karaa Soomaaleetitti meeshaa lolaa Gibsi buuftee jedha sadi jechuudha. Kan Eertiraadhaa kan Asiyaas Afoorqiitii fi Abdul Fattah Siisii walii galanii asab yoo ta'u kan Jibuutiidhaa fi Gibsi walii galan ammoo Doraalee bakka Itoophiyaan buufata Itoophiyaatti fayyadamtu jechuudha. Inni kun wanni Gibsiif kennameef keessaayyuu kan Jibuutiidhaa kun walii galteen harka lafa jalaatiin godhame jedhamee haasamaa jiru kuni. Buufata waraanaa yookaan ammoo beezii isa jedhan kan waraanaa kana achirra godhuudhaan haalota adda addaa naannoo san gubbatti akka to'attuuf Itoophiyaallee karaa saniin meeshaa Itoophiyaan baaftuuf galchitu yookaan ammoo Itoophiyaa agartee karaa saniin to'achuu akkasuma waraana naannoo san qubsiisuudhaan dhiibbaa Itoophiyaa irratti godhu karaa saniin Jibuutiif Itoophiyaa walitti buusu Eertiraa fi Itoophiyaalleen akka walitti hin buunee fi gaafa lolli ka dhalatu ta'e Gibsiif Itoophiyaa godhu akkasuma Somaalee guddittiittis karaa meeshaa lolaa kennuufiin
karaa saniillee lola kaasu jechuudha. Wanni isiin gooteef tattaafachaa jirtu Gibsi. Ammoo lafa baddee jechuudha. Wanna takkallee wanti milkaa'uu dandeessuu miti. Karaa Jibuutiitiin jiru mootummaa Itoophiyaa kallattimaa yeroo san ambaasaaddara Jibuutiidhaa kan Itoophiyaa keessa jiru waamuudhaan waliigalteen godhamee wanni sun akkaataa Jibuutiif Itoophiyaan dantaa walii qabdu irratti dalagamuuni gara fashaluu fi Abdul Fattah Siisii rifachiisu godhee jechuudha. Mootummaa Itoophiyaadhaa dippiloomaasiidhaan beekama. Akkaataa itti waa dalagu beeka. Jibuutii namni fayyaduu danda'u Gibsi caalaa Itoophiyaadha. Jibuutii yoo kagartee waan akkasii gootu taate uf miti malee Itoophiyaan miitu maaliifi rakkoolee galuu naannoo san keessatti wanni lafa kaa'ame waliigalteen isaan godhaa turan dheeraadha. Tattaaffiin ka Gibsi wanni isiin hin dalagin hin jirtu jechuudha. Haa ta'u immoo mootummaa Itoophiyaadha. Akkuma asiin dura beektanitti Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti yoo Afrikaan guutuu waliigalte Itoophiyaan nama gartee namni adda itti bu'uu danda'u miti. Alhamdulillahi rabbil alamin jechuun dagatina. Kanaan wal qabatee Eertiraan erga waliigaltee san goote hogganoonni Itoophiyaadhaa karaa buree dhaquudhaan naannoo buree san dhaqanii daawwatanii deebi'anii akkasuma hogganoonni Asiyaasa Forqiillee jeneraalonni olaanoon asab dhaqanii daawwatanii deebi'anii jechuudha. Kanaan wal qabatee Eertiraan lola daangaa irratti kaasuudhaaf karaa Affaar keessatti dheengadda isinii tuqee ture. Karaa buree irratti tuttuqqii Affaar wajjin godhaa jirti. Maaliif wanni kun harkisa Itoophiyaa harkisanii lola seenuu fi Itoophiyaan lolurra eegale jechuudhaaf tattaaffii guddaa godhaa jiran jechuudha. Eenyu Eertiraan. Eertiraan maaliif kana gooti? Warroota isii walitti qabdee ijaaraa turte. Kan akka Shalee, kan akka Faannoo, kan akka TPLF, kan akka Suudaan warra Armii jedhan. Fakkeenyaaf Suudaan keessatti sadarkaa tattaaffiin Shaabiyaaf keessaayyuu TPLF godhaa jirtu akka malee akka silaa humna jara guddaa ture. Sadarkaa odeessaa dhabahaa jiru. Shaakalli diroonii kanneen mara warri gartee TPLF godhaa jiranii jedhamee odeeffamaa jechuudha. TPLF garuu uummata karaa beelaatiin miidhuu mootummaa kanarratti rakkoo uumnee karaa dippiloomaasiitiin addunyaa keessatti maqaballeessii Itoophiyaa irratti dalaguudhaan siyaasaa addaa dalannaa uummanni beela'ee dhumachaa akka jiru Itoophiyaan nagaa kan qabne beelaan biyya cabaa jirtu akka taate gochuudhaaf reeshinaa uummata mooraa yookaan ammoo kaampii jiru dhaqu saamuudhaan kan gartee waraana nyaachisu kan gara danta mataa ofiitti deeffatteen siyaasaa yeroo ammaatti deemaa jiru. Walumaa galatti jeneraalonni TPLF ka'achi bahan salphinnaa fi waan isaan gartee seerattis dhiyeessee isaan akka malee gartee adabsiisuu fi waan isaan dalagan guutuu harkaa fashalsu. Uummata isaanii birattis dippiloomaasii addunyaatiif biyyoota ollaa biratti illee isaan cabsu dalagdee jechuun sun ifatti kasaaraa seenan ija ofiitiin argaa jiran isin hundinuu sooshaal miidiyaa irraa argaa jirtanii jechuudha. Kanaaf wal qabatee Gibsi kaawwanni isin godhuu barbaadde maalidhaa? Wanni kana isin dhaqee fi warri karaa Gibsi irraa rifaatuu qabdanii wanni kun isin dhagahame Itoophiyaa jeequudhaaf bishaan Abbayyaadhaa hongoftee jirti irra osoo isin iyyitu wanta godhuu hin dandeenye mootummaan Ameerikaa illee jala sarree itti himee jira. Waan tokko isin hima. Abdul Fattah Siisii lola tokko seenuu hin barbaadu. Osoma wanni feete dhuftee Gibsi ati dhoofte yoo rakkate malee sitti hin dhukaasu. Abdul Fattah Siisiin. Maaliif beektu? Hangoo tikfachuu barbaada malee biyya Gibsi yookaan ammoo uummata isaa tiksuu hin barbaadu. Hangoo ofii tikfachuu waan barbaaduuf lolli yoo ka'e lola san gubbaa yoo hinjifatame filmaata yookaan immoo uummata bira fudhatama waan dhabuuf bishaan Abbayyaa illee wanni inni lola seenu sodaatee agas taahee fi hangoo ofii tikfata warra Biraazar Huud jedhan uummata biratti jibbamaadha. Karaan hangoo qabateenis karaa gartee seeraatiin osoo hin taane nama amanee isatti kenne irratti yakka dalaguudhaan ganuudhaan uummata Gibsi hedduu warroota gartee keessaayyuu mataa qaban fixuudhaan kaan hidhuudhaan gara hangootti dhufe. Wanni xiqqoon takka yoo itti dhalatte barcumaa irraa akka qaarii beekachuu yoo qaarii ammoo murtiin isa eeggatu warri hangoo gubbaa jiru dikteetarri warri gartee uummata isaanii miidhuun beekaman kunneen warri hangoo karaa seeraa alaatiin uummata gananii yookaan ammoo hogganoota waliin dalagan gananii dhufan kuni maa'iin isaanii toltu jechuudha. Hangoo irratti du'uu barbaadan malee hangoo irraa yoo bu'an bakki seenan hin jiru. Maaliif filmaataan hin dhufne karaa nagaatiin hangootti hin dhufne onnis hin beeku qabdan. Uummanni Itoophiyaa warri keessaayyuu biyya jaalattoonni keessaayyuu ilmaan Oromoodhaa gartee warri kanarra cinqamtan yoo jiraatani lola tokko rasaas takkaan dhooftu Gibsi jechuudha. Haga namtichi kun gubbaa jiru. Keessaayyuu lola akka biyyoota biyya Itoophiyaa biyya amma jabaattee teknooloojiidhaan waan hundaan of dandeette kanaafi waraana haarawa gartee new generation warra yangi ijoollee haarawa amma gartee lafaa dhufan kan
manguddoo qabatanii waraana gartee umrii isaanii ganna 40-50 kanneen qabatanii Itoophiyaa walloluu deemuu teknoolojii biyyoonni gartee Ameerikaan fa'aatti itti gurguratan ka gartee duubatti hafaa isaan ka heddumminna itti laakan san qabatanii Itoophiyaa meeshaa haarawaa teknoolojii haarawaa keessaayyuu Su-30 fi Su-35 xiyyaarota akkanaa kanaa fi misaayiloota akkasuma gartee diroonota ofii oomishtuuf akkasuma biyyoota silaa ni jiran jedhan Iraan irraa eegalee haga Yuudaabii fi akkasuma Turkiyyee, Chaayinaa, Raashaa biyyoota akkanaa kanneen irraa Faransaay baatu meeshaalee adda addaa hidhatte kana dhaqanii biyyi meeshaa biyya takka farraa guurattu Ameerikaa qofa irraa hidhatti. Meeshaan Ameerikaa itti immoo akkasuma beektanitti hundinuu beektanii kan. So kanaaf karaa Gibsi dhuftee Itoophiyaa waa gootiidha shakkiin isin biraan buliin. Wanni godhamu deemu maalidha? Biyyoota ollaa kanaaf Itoophiyaa walitti oofanii Ertiraanis yoo asabiin isaanii kireessite yookaan ammoo itti kennite lola Itoophiyaan asabirra yoo kaaste lola tutti banamaa asiinis Jibuutiinis yoo sangoote Jibuutii illee Itoophiyaan lola itti banti gara gadiinis Soomaalee guddittiinis waldhabbii yoo dhalate marsitee akka ofitti laannoo kana hunda Alshabaab ni jirti warroota kanneen qabachuudhaan Itoophiyaan lolatti naquudhaaf Abdul Fattah Siisiin godha malee ofii lola seenee loluufii miti jechuudha. Tokko wanni isin hubachuu qabdan Itoophiyaadhaa fi Gibsi yoo lolte luka lafoo lola lafootiin miti. Lola teknooloojiiti fageenya lafaatiif waan ta'eef gartee lafa diidaarra jirti. Itoophiyaan lafa gaaraaf istiraatejii bareedaa qabdu. Gibsi ammoo istiraatejii akkasii lafa hin qabne kun lola siin dura Itoophiyaadhaaf isii gidduu ta'es ni beektanii Itoophiyaan adabdee yeroo gabaabduu keessatti deebiste. Amma kanaaf wanni ummadaaltee Ijipti laaltu maali osoo lolattuun seena jettu taate meeshaan Itoophiyaan hidhattee meeshaa akkami? Humna wal madaallaa yoo jedhanii waliin madaalan. Guddina waraanaatiin teknooloojii meeshaa guddina hedduminaatiin Gibsi Itoophiyaan ni caalti heddumina meeshaatiin. Garuu kabizaat xiraata kurri jedhu qulqullumina meeshaatiif teknooloojii yerootii yoo wal qabate Itoophiyaa caala. Kanaafuu walumaa galatti wanni lola Itoophiyaa fonnaa waliin naquun jiru jechuudha. Garuu ammoo wanni godhan maali miskiina jidduu kana jiru kanniini kabalchiisanii jidduu waa buufachuudhaaf Itoophiyaa akka isiin gadi hin dhaabbanne nagaan arganne karaa dippiloomaasiitiin karaa gartee nageenyaatiin karaa ikoonomiitiin cabsuudhaaf nagaa dhoorkuudhaaf wanni kun dalagama. Kanaammoo Itoophiyaan qophii gahaa itti qabdi jechuudha. Mootummaa Itoophiyaadhaa waggaa 7 dhufe kana waan biraa dalagaan jiru. Waan Ijipti gadi hin deemtuu fi gootu biyya biraa osoo hin taane Eertiraa fi miti, Somaalee fi miti, Jibuutii yookaan Suudaanii fi miti jechuudha. Biyyoota ollaa kanneenii fi miti. Kan qophaa'amaa ture feenuuf Ijipti. Maaliif hojii Ijipti dalagaa turte hedduun namaa fakkeenyaaf waggaalee dabre mootummoota dabran guutuu isaa namni duuba jiru Minilik irraa eegalee Haile Sillaasee dargii guutuu isiitu Gibsi jechuudha. Keessaayyuu maqaa amantiitiin egartee kaa waggaa dheeraa waan kana dalagaa turanii uummata Itoophiyaa kana irratti keessaa uummata Musliimaa irratti wanni dalagamaa ture dhiibbaan akka waliin qabanne uummata Musliimaa kana wanni hedduun dalagamaa ture jechuudha. Kanaaf godhaa kaa naffolcha dubbii fidaa jedhana fakkaate. So kun kana jechuudha. Kan biraas hin dabarsa qilleensi waan na dhibaa jiruuf itti isin deema kallattimaan. Kan biraa ammas oduu gammachiistu waan dhaabbichuun qabe Itoophiyaan qabdee isin gammachiistu hunda keessaniifuu hundaafuu geettu. Mootummaan Israa'elii Somaalilaandiidhaaf beekumtii kennee jira baay'ee gammaddan. Somaalilaandiidhaa fi Rural laalina akkanumatti hojiin tiran inshallah. Somaalilaandiidhaaf wanna Itoophiyaan qabdee dhaabbichuun qabe Somaalilaandiidhaa fi mootummaan Israa'elii beekumtii kennee jira ifaan ifatte jechuudha. Kun Somaalee